dubbatu hin barbaanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota fi hordoftoota kiyya bagaa nagaan isiniin jecha dhufeetiin gargaara gama keessanii osoon jaaladhee osoon ta'in dirqamaa gama keessanii fidee maalii yoona kan jettan taatan akkuma isinilleen agartanii ummoinaan eeggadda sababa gartee waa'ee gartee fe'umsaatii fi arafaa dirreetti gaggaafadhetti waa'ee gartee fe'umsaatii fi gartee arafaa gaggaafadhee fittee miliyoona irratti darbite jechuudha. Maaliif garuu isinillee komentii jalattillee ati waa'ee nama agartee maa dubbataa ooltaa warreen jettanillee nutti jiru. Kanarraa ammoo maali kan wanni waa'ee kana agartee an na dubbisiisee kanarraa akkuma feerisaan jaartii qilleetitti waan kana hunda naaf hedduu ture jettee haaftee turte. Anoo maaliif waan kana ammoo yoo kana agartee dhugaa himuu baatte naaf itti waliin jireenya kiyyaafata hin jiru jeetiin isiillee sababa sanii osoo nan agartee teenya naaf isiin gartee wajjin haasoo jiru. Yoo kana taatan gartee waan barbaadetti haatee na biraa oolte. Kanarraa ammoo anilleen jala gartee bakka isiin kutteellee jechuudha jala fiigee bakka isiin geesse jala kutteellee dhabee barbaadee dhabee maaliif biyyoollee gartee hin fuune asumatti na biratti dhiiftee haatee kuttee jechuudha. Kanarraa ammoo bakka isiin jirtu gaaba asumaanuu ga'a jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya wallahi bakkaan itti barbaadullee hin beeku bakka isiin deeyxallee gartee bakka isiin gartee islaa deeyta jee yaadullee dhaqee hin agarre kanarraa miyyoota namee eenyu bira kaadheetiin deemee isii tana barbaade bakka isii itti barbaadu wallahi namni bira kaadde silaa jiraate kaayeetiin jechuudha deemee isii barbaada. Kanarraa ammoo asumaanuu arraan tana wanni gartee dirqama an gama kana na fide maaliif arafeen waan ni agartan isinillee kanarraa maaliif arafeen wanni inni jee jaartii hilleetii fi hilleelleen akkana na godhee jee dubbateera. Awwanni isa godhe takka illee ni jirtu. Kanarraa ammoo kaniin an gartee waan kana an arafee wajjin deemee feerisaa barbaadu ture ati maaliif dhoositee kana hunda dubbate jee sababa sanii jechuudha. Ani isiillee gartee mana keessatti galgalaa ganama osoo nan itti ka'u jechuudha kaatee jechuudha. Harkana darbitee kaatee kuttee jechuudha. Arafaatarraan tanaas deebi'ee jaartii hilleetii fi hilleetu kan hunda jechuudha. Hilleelleen akkana na godhee jee kan dubbatu ta'e. Kanarraan kaniin as ba'ee guyyarraa sababa isaanii sababa gartee arafee yookaan gartee sababa feerisaa isaa walitti galanii ati waan kana waan hin jirre maa dubbate jee galgalaa ganama isiitutu jiru. Inni kana hunda arguu dhabee ilmi namaa tokko arraan tana gabbee silaa waan kana jechuun isarraa hin fakkaattu harka mataa iyyatti garuu immoo arra kanarraa dubbatuuf hin dhufne Oromooti yoo dhugaa walitti himne an ifiifuu amma gartee tan biraa keessaan jira maaliif yoo naan jettan unoo miyyoo daa'ima tana haati na bira dhiiftee na biraa qotte sababan gartee feerusaa jecha isii galgalaa ganama xixu kanarraa ilmoon irratti darbitee na biraa deemte jechuudha. Hayyee arra immoo wanni dirqamaas na fide sababa gartee arafeen kana dubbateefiin wallahi kaameraas kaadee Oromooti gartee an eegeessi na biraa qotte jidduu mana kanaa gadi hin baane mana kanaa jira biyyoo tana biraan jira jechuudha. Ijoollee asumaanuu gartee isiniif waraabuu hin dhaqqabne. Maaliif nama gartee nagaa qabutu gartee as deebi'ee jawwaala kanaa yaadatu dhaqqabaa jechuudha. An yaadni kiyya gartee osoo gartee viidiyoo as deebi'ee isiniif waraabuu osoo hin ta'in an haati ilmootu neessa dhiite jeetiin haadha ilmoo barbaadutti jira jechuudha. Arra immoo wanni dirqamsiisii as na fide arafaatiitu waan hin taane gabbee jechuudha. Kanarraa yoo niifi gartee antiyyaa kan gartee isatti gartee isa kaayina taate yoo jaartiin tiyya gartee waan akkanaa isaan kajattu taates feerusaa gartee kan hunda qaalii gartee fe'aalimaatiin ka deemtu yoo taates yoo haalima manaa baase jechuu ni danda'a turanillee. Kanarraa immoo maaliif dhugaadha namni kun namni gartee eega balleessa badii isaanii fudhata dhufee kille ati waan akkanaan naan jette waan akkanaan na goote yoo jee gartee dhufee na gaafate waan bareedaadha osoo gartee wal bee dubbatu osoo hin ta'in hayyee namni tokko wal bira gattaa'ee dhugaa jirtu walitti hima yoo feerusaa taate yoo mo'inaan taates jechuudha. Kanarraa isiisan fuudhee fidee feerusaa san maaliif arraan tana jaartiin ta'e maaliif waan akkanaa jechuu turte duraan jee yoo gaafate yoo narraa dhabee gabbee waan kana dubbate waan bareedaadhaan ja'an akka mataa kiyyatti. Kanarraa immoo asumaan Oromooti jaa asumaan du'aa naaf godhaadha. Kanarraa amma gartee feerusaalleen akkuma isinillee gartan maaliif nama gartee jechuudha yoonii fi hamtuu nama yaadde hamtuu yoo gartee khayrii nama adda iska jiru. Asumaan Oromooti arra immoo dhugaa yoo walitti dubbanne waa'ee arafaat garuu walitti deebina. An amma garuu waa'ee isaa dubbatuufis wallahi hin dubne maaliif yoo naan jettan taate namni gartee haati manaa gartee ilmoo irratti darbitee biraa deemte keessaafu ilmoo gartee daa'ima tana isin ilmoo tana amma baatii shanii kanarra inni
waa'ee isaa dubbatu wallahi garuu ati eegan ol bee maaliifin dhiisa jechuudha. Isa san sila argadde isa san ijaan argetti dubbadde waan bareedaadha. Kanarraa immoo taarafaatti walitti deebina. Ani wanni gartee isinirra barbaadu gartee ummaynaan bakka isin guutellee hin garree obboleessisii gartee as keessa jira bakka inni jiru isallee bira dhaqee isa birallee hin jirtu. Mean namni kun Oromooti yoo namni bakki nan jiru tun biyya namaati haadha abbaa kiyyaa isin jiranii kanarraa immoo yoo gartee an ballee isallee asumaan usii manaa baasee hojjetanillee an wama jiruun gaafadde an badii tiyyanii fudhadha garuu immoo amma baay'ee takkaan rakkadde asumaanuu du'aayinaaf godhaan isin ija Oromootiyyaa. Anu gak malik, ega garte isin dengan dana bira kote boda, anilem dalaga alle mana kana gabe deme imbe konam no koni ogan wani antia mata ya dalagu dalage garte masrufa miyo tuna isille garte man makana kaisatti dise drum bra dema kana ra isi wan kanunda daledi amman tana anuma rabbin nakase kanunda garte wan kanunda anuma tu fitarele chura romoti doa na goda akasin garte debitu. Kanarraa eega isin na biraa qottee gabbeellee gartee dalagaa deemee hin beeku uumamu yoo tanaan biraa jira akkuma isinillee gartan wallahi tuuttoo deebii tuuttoo kun wala raddaa jechuudha afaan arbaatiin raddaa kana deebii asuma mana kana bireedhaa jechuudha. Kanarraa namni eega guyya sanii anillee natti dhufee jechuudha kille ummoinaan isa qotteeyyee namni na gaafatee isin jiru kan hin jiru biyya namaati Oromootii bakka jirtanii du'aa naaf godhaadha du'aa hidhaan na bira dhaabbadaa. Yoon fi gartee gaayisiillee gartee dhabee yoon gartee barbaadee dhabee waan biraa godhullee baaddugaa haadha abbaan kiyyanii jedhanii biyyattillee galchuun hin danda'a jechuudha. Kanarraa garuu immoo daa'imni xiqqishaan kun jechuudha haadhuma biraan tola yookaan haadha tola. Kanarraa kaniin gartee isinirraa wanni nan barbaadu du'aa naaf godhaan isin Oromootiyyaa maaliif angaru kan hunda gartee natti dhuftiyee iyyaanne maaliif wanni kan hunda gartee namoota an maaliif isin waan kan hunda gartee dubbatti yaada jooniin gartee anillee maaliif isin gabbaatee waan san duraan kan hunda dubbatu ture maal dubbatte waan akkanaa walitti hin deebii yaada jooniin gartee anillee garuu yoggo sanatti inillee gartee tumeetiin jira. Kanarraa ammoo namni tokko gartee yoonii fi isin balleessite jaarsi gartee jaartii inuma gorsi yoonii fi gartee qaalee kiyya kan gootu taate jeetiin fide sababa isa irratti gartee utaaltee ansi wajjin gartee sirraa hin deemaa naan jettee kuttee jala fiigeellee nan dhabee ilaa hanga ammatti jawwaala ishee kunoo cufattee egaa guyya sanii kunoo ilaa hanga irraa hin banne yoo gartee kan gartee aara san buufattee jawwaala banattee yoo jawwaala na ilaa haftees Oromooti yadu'aa naaf godhaadha. Inshaallah anilleen wallahi wamma jabaateetu gama keessan na fide malee ana sirratti ol beellee dubbatu. Albaa baay'ee. Baba, baba ti, baba. Kanarraa wamma jabaateetu gartee anilleen wallahi maaliif baay'ee takkan gartee rakkadhee guyyaa hanga kana keessatti garuu an arafat waan gartee inni jeesan ammallee gaafatu baaduu gaafa gartee rakkoo tana rabbiin na baase isa gartee garuma feeteen taanu isan an wal gaafatu namni tokko yoo walitti dhufee afaan nagaatiin wal gaafate bareedaadha. Arraa arafat yoo waan fedhe jeessa waan biraa waan takka waan hin jiru hin qabu. Kanarraa ammoo har'aan tana osoo gammachuu isinitti gama keessan as dhufu osoo hin ta'in jaaladhee osoo hin ta'in dirqamaatti gama keessan na fide jechuudha. Ani nama gartee baay'ee takka isinillee gama keessaniin baay'ee takka na arrabsuu turtanii galatooma warreen na arrabsitanillee maali anillee garuu wanni gartee isin jettisaniitu gartee anillee na arrabse gartee isinillee gartee sababa sanii arrabamte kanarraa ammoo an har'aan tana garuu waan san hunda dubbatuu hin barbaanne baay'ee takka rakkadhe baay'ee takka rakkadhe jechuudha Oromooti wallahi yoo dandeessan du'aamaan isinirraa barbaada du'aamaan abgodhaan isin jaa waan biraa waan hin jiru takka hin qabu maaliif garuu wanni na bochise waan biraa osoo hin ta'in maaliif wamma gartee baay'ee takka gartee wamma jabaateetu na bochise malee gama keessan na fide maaliif duraanis wanni kun waan isin duubatte osoo hin ta'in wamma gartee jechuudha ol baahamee jechuudha dubbatamaa jiru sababa saniif gama keessan dhufe an ulillee gama keessan dhufuu hin barbaadu ulillee asitti isinitti hin deebi'u maaliif rorrootiyya ammanuma keessattiin rakkadhus gartee rakkoo jalaa ba'us rakkootiyya fixadhaan isin ija Oromootiyya tanumaan isin dhaabbattu gama keessan dhufe an har'aan tana jaaladhee osoo gartee
jaaladhee onnee na bochise waan biraa osoo hin ta'in tanaatu na bochise isin Oromootiya arraboodallee qilleen akkana dhufee asirratti nu rakkisu jira yoo jettanillee isin ittiin deebi'u an dhaabsi qiyya kana fakkaataan isin Oromootiya silaan gartee obboleeyyan as keessaa qabaadhee ooqaa obboleettii as keessaa qabaadhee obboleettii diyyaa bira naa ta'a jeetiin abdii qabaan isin Oromootiya kanarra amma wanni inni sirraa barbaadu do'amma akkanaaf gootaniin isin jaa maaliif mana keessa taa'eetu mana keessa rakkatu jira kanarraa ammoo asumaan Oromooti maaliif waan kana hunda garuu wooma gartee isillee daleeteetu kan hundaan illee gartee rakkoo tana na dhaqee inshaallah rakkoo tana kan isaaniin ba'a akkanaatiin isin jaa bakki jirtan waan biraan barbaadu akkuma isin gartee deebitu du'aa kanaaf gootaniin isin jaa Oromooti kanarra maaliif namni gartee jechuudha osoo aadabbaa kiyya bira jiraadhee aadabbaa kiyya bira dhiisee dhugaadha itti dalagadhee illee itti galuu ni danda'a amma immoo kan hin jiraadhu biyya namaati namni bira dhiisee deemee biyyoo tana dalagee itti dalagee guyyaa galgala biratti galuu kanarraa isin Oromooti du'aa naaf godhaan isin jaa maaliif namni tokko milyoon tunillee aanan feeti kanarraa waan biraa wallaahi Oromooti dubbatu barbaadu yoo dalagatan malee namni kun jireenya biyya namaa ni beektan osoo isin immoo baadhallee arroo gartee waa hunda kanarraa Oromooti an kanarraa wanni dhaamsa kiyyaa kan xumura inshaallah gartee golitti deemnutti dhiirisi dabale hello yo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا والله الحمد لله ويا رجع هنا مخبوم ما منا كيسة برت ركّت الجرا بيتا والله هنا هو ميون لين ويا ما خبوم منا كيسة كرت برت ركّت Nemo teje kagan hono bakka simbute le nagare miyo na bere dite ga hotega bakka hana simbute nagare atan tiga pe isi barbadu le kabuti na barbad ayye khame barbadi ti anille no suman angerte hono tae gerte hono guya sanille ososin wajin tenye gerte wajin aso jiruti khatene bira hote tillen hono malle osman angerte tae sabu wo mo isi dubbatu isi che gerte nakana kana dubbatu jiruti wote tillen ne tigaiti akan khanabo teme sheikh akan tigabulle qabu khaiti na barbade sinya ayye jega namatti le da wali bakka jirtu le de mina barbade kan tiga ponga bonga mo yani be ta hono miyo tana fude de muni nantatu ayye je bakka je isin jirtu na barbade ga adara sitra amade namam be ho ga iti sumam be ga beta ayye je ha iti ga to mo de inshallah on da fo iti sibinda wala lemboda yalla ye asmano ga jara tonto da berde taqiya kana raajin len kuno ni gartani duga da walla asmano garte biyo da len ni dukuba ega guje san garte na fisi wala le garte an le baye ta kare kadem yo len kuman na dura dukuba yira kana raajin len asmano ni sen tira maddo do na goda da ni len gandan do na hatille garte na mon be hotille du bade ana parbadani inshallah